Asin kanana so iti situ kaba berra. Asin garte kan aadu gertini. Yes. Naam. Akan hunda ko telefon sa di kabdi. Kana ko isti kana labu ko da kasi rat pati ang sindi. Ibu mati tiya do sidde bisa ko isti kabdi. Asin. Lubuhi jirta. Jir alhamdulillah. Alhamdulillah gabe. Allahu akbar. Ana rafi timiti. Somali tulu tayo warya. Ha waktu jale. Asmat wa oran. Wallahi habibi. Wai wajatina. Afanun da beiti. Ingilif falutus. Yes, okay. I love you sweetie today say. Ana hunda kana god. Isa garte jiddu kana rakate khulin ma de bisa. Khan lu femal jan salat subir tin se khasa dem jara. Muazzinin jiru wayse khasa. Da dingili kabda. Ijara irra khayate lubu. Amin. Mali ba amin jatto duain sigole. لا دبس يتركوا مالي آمنين يجون أكنر واقعي وسيقول آمين جرا واقعي سيفاكن آمين عمري دير آمين كنا مالي وانجلو سو دبس جرا آمين نو تجيبون أنا قالنا آمين جدا سيف وان قال لي بتركوا وانا ما قالت آمين جدا يوسي أي بيسان آمين جدا مالي أي بيسني بقولنا أي بيسو تجيرتو باك يسوع وانت أكيد جابني وانت إتنا إنجرو آمين إنجرو أنا كوباتي إسين Ani ko batti sinindisu gara keessan naan dhufa dhumatte amin jette bula keessan kula sadde dubbisin jenne ayo hayye gabe balla madi dila jolle joro lollu shi to ayo kula sagal sagale wa kayon den citu kula sagal ayye kula sagal yero gabaabdu boodde biyya lafaa deebi'ee ana garte biyya lafaa deebi'ee ana hin argu biyya lafaa deebi'ee ana hin argu isin garuu jere ana hin argu isin garuu ani waanan jiraadhuuf isin immoo jiraachuuf waan jirtaniif na argitu. Amin. Waaqessi haa eebbisu waan hundaa dursa. Innaa kanaafuu biyyi lafaa waa'ee sagaleen waaqayyoo waan isaan waa'ee waaqayyoo waan hin beekneef eenyummaa Yesuus Kiristoos waan hin beekneef waa'ee Yesuus Kiristoositti himneyyuu isaaf hin galu. Wanna jedhu seetanii isaa amma zamana kana namni danda'a jedha isinii galtee ijoollee of arguu jalqabde xiqqishuma jennaan. Maal godhamee waanuma teerraa jedha warra faa laayivii banatee zim jedhee taa'u faa warra zim jedheen maalaa yaanii haasa'u faa waluma qaba waanuma jiru walitti gorsa waan faayidaa qabu. Utuu argate nan gara bagaruu naman dhabe malee ijoollee akkasii walitti qabe. Ilma rabbiin itti qabuudha. Ijoollee keenya kan gara shaadaa bantammoo kan walii gala bante. La aaji kullu walumatti banaat warri jaal. Aamiidhumaan jechuu barbaadeen yoo diddan moo maqaan naa ture beekaa balleesse malee. Okay. Ayyee jamaa sarara jalqaba isin fakkaate amma bakka irraa jalqabullee beeku kun mawduuca bal'aadha waan bal'ate dachee kana buute. Walumaa galatti namni wagguu miidiyaa fayyadamu miidiyaa kan akka uummanni dubbatutti billaa qara lamaatii jedhani gamanaan illee mura. Yoo kheyrii ittiin dalagachuu barbaadde illee kheyrii guddaadha ta'a. Hamtuu illee ittiin dalagachuu barbaadde hamtuu guddaadha ta'a jechuudha. Kuttee guddaa. Ijoolleen keenya ijoollee musliimaadha. Akkaataan nuti miidiyaatti fayyadamuu qabnu akka namni nu qajeelcha qofa osoo hin taane akka islaamummaan nu ajajetti waan islaamummaan nurraa barbaadu irratti yoo hojjenne irra gaariidha. Namni gaafa miidiyaa banatu yoo ati waan gaarii wayii maxxansitee hadiisa tokkicha wayiidhaa maxxansitee yookaan nama maxxansee jala sheer gootee dabalataan ammas ammoo yoo ati qura'aana aata wayiidhaa sheer gootee yookaan ofii kan keetti maxxansitee waan da'awaa wayiidhaa maxxansitee namni lama aadaa uffatu namni sadii aadaa uffatu santu bu'aadha santu rabbi bira subhaanahu wa ta'ala jaalatamaadha jechuudha. Yoo ammoo lakki ajandaa barbaada jettee ati waan hamaa wayii ummata keessa facaaftee nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namni waan hamaa nama barsiisee jedhani nama hamaa waan hamaa wayii gabbaaseetiin namatti garsiise akkuma gaafa kheyrii gaafa dalayde rabbiin cubbuu ennu kheyrii kan keetii fi kheyrii namatti dalageelli rabbiin sii kadhamu san hamtuu nama hamtuu sanitti dalageetii fi achi boodaan waan jirullee guutuu isaatu rabbiin sirratti katabaa jechuudha. Nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam dhiigni
ilma Adam kan jigu guutuun ilma Adam kan duraa ka gaafa duraadhaa san gaafa Haabiliif Qaabil wadajjeeftu san isarratti herreegamaa jedhan. Sini galtee isa san irratti herreegamaa jedhan. Maali jenna yuhsab ala ibni Adam al-awwal. Sababni isaadha isatu karaa godhe waan ta'eef. Ati kan irra kana ajandaadha jettee waan tokko wayiidhaa fiddee eegassanii miidiyaa irratti maxxansite namni waan san argee waan hammeenya san nama hamachuu fi akkasuma wantoota garaagaraa godhe hamtuun sun adadaati fooloon nama dhibba lamatu nama 200,000 waan kana daawwatee jettaati. Miliyoona tokko daawwatee jettaati. Garuu ammoo osoo kan beektu taate sira kun hundi isaadha hamtuun sirratti herreegamaa deemaa jechuudha. Inna alladhiina yuhibbuuna أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أك رب سبحانه وتعالى جديد باتسان ورّا وأن همتون أك مؤمن توتا كيس فجاء تجالة ورّا كيسان كتا تلالسة دوساني بجراجلة. أتي وانا مين كان وان دانغا دبرا كان وان إبدجار نمسي سنسي كان يو كان وجه تاتي وانا تسلام تاتي في مال إسلام ما وانا تكبتو في مال سبب نساء جهنم من جلال ديك سورة واني لا إله إلا الله جدتو في مال سبب نساء جهنم من جلال ديك سورة واني أتي صلاة في مال جهنم من جلال ديك سورة واني أتي وان توتا قاقاري وجدتي وان توتا أماراني فقاتا جدتو في مالي دا جهنم من جلال ديك سورة دوبا إرقا كانت دي موتو قداس تفرحان أيوة إرقا كانت دبين إرقا كانت مالي في دوبا وان هم مينيا كان دالي دانيا وبلي وانكي يقالي سينيغالتي وسافران كبوسا سكانا ميك سكالي تبيرانا تفكار ويتيران جرو هاي ويتيران جرو لا تبوسا كون فايدة لين كابول أيته أكثر يا جماعة وأنا همينيا كان دلقوا رافق صدا أتي فولون ناقودة جتامله فولون مالين سيقودة دلالي مالين ناقودة تاجر على ركبتات يو همينيا سيقودة تاجر هذا كونون ديسا قويا كأما ركا سرتبا نما متي قويا الرمني ركا نمرتبا وحركي لغا ركا نمرتبا ولوكتي كان كده ركا سرتبا وسن قويا كأما داساني أتي كوجه ركتو تاتا جيجو تمام كوجه ركتو تاتا جيجو كنافو وان متنسيتن وان مدارة فيدمتا وان أمتا كيسا فجافتن سرت لالله دايا أبولي وانكي يقالي وان نرو جنكم قوتو سارا وان كتابني سنتين فكاتين أكسون تفكاتن وان ربين دقاتين نتفكات لا وما الله بغافل عما تعملون واسن دلق دنير ربي سبحانه وتعالى دقات هذا بتجرى ربي سبحانه وتعالى tokko saatani kataba barre hojii nuti hojjan dubbiin nuti dubban sinigaltee wanni nuti raawwannu guutuun isaatu rabbi bira subhaanahu wa ta'ala jira wasanuhasabu ala kulli dhalik tokko saatiin ammoo irraa herreegamuudhaaf deemnaa jechuudha. Har'a kana dasnu jedhe jennee nama hamachuun nama arrabsuun yookaan ammoo nama xiqqeessine jennee dubbachuun boru toobaa deebine jennee gochuun waan akka malee fokkataadhaati yaa obboleewwan kiyya qaalii. Aga dandeessani waan hammeenya irraa fagaadha waan hamaa ummata keessa facaasu irraa fagaadha nama arrabsuu hamachuu walitti buusuu ammas ammoo ajandaa gargara ajandaa namni baalageen olii gad oofuu jala deemu wantoota akkasii sanirraa fagaadha wantoota akkasii sanirraa of eeggadha rabbiin barakaa isin haa godhuuti wantoota akkasii sanirraa of eeggadha isiniin jechuu barbaada wanni guddaan dhaamsi kiyya guddaan isa kanaadha rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala warra khayrii irratti wajjin jiraate khayrii irratti wal gargaaree waan hammeenya irraa rabbiin nu haa taasisu wannan isin gorsiisa kana guddaan tamam miidiyaa kanarratti wanta argitan hin maxxansina waan khayriidha maxxansa waan khayriitti wal ajaja yeroo takka Wasin nagees. Akka dure namni nu gorsaa jedheetiin wanna jedhu seetanii isaa zamana kana namni akan hunda telefoon sadii qabdi kana qoyski kana dhaabu qooda qas irratti ta'an sisinde lubu maatiti yaada osoo deebisa dingili qabda ijara irra khayyate lubu ma jira taa'e jabala khaysa timira gura
Wajib fasu. Dhiira gurmaa misummaa gamma ijoolleen dubaraa rakkoo qabdi. Ijoolleen durbaa maa rakkoo Oyyo, qabdi. asin kanaan asoo tiisitu qabaa irra asin gartee kan aaduu gartini. Yes, naam. Akkana hunda qaba telefoona sadii qabdi. Kana qoyiste kanaan dhaabu qoodee as irratti qoftee asisinde dhibbu maatiitii yaada osoo deebisa qoyiste qabdi. Asin lubuufi jirta. Jira alhamdulillah. Alhamdulillah gaabee. Allahu akbar. Ana raafitti miti Soomaalitti filu kaayee waryaa haa wakku jaale. Afmat waran wallahi habibi way jetinna afaan hunda beyti ingilifa luftus. Yes, okay. I love you sweetie yetayse. Ana hunda kana goot. Isa garte jiddu kana rakkate khoni numa deebisa. Kaan dhufe maal jan salaati subii irratti isa kaasaa deem jedhan. Muazzinin jiru qayse kaas. Da dingili qabda. Ijada irra khayyate lubbu ma jira taa'e. Jabala keessa timira guura. Wajib fasu. Dhiira gurmaa misummaa gamma ijoolleen dubaraa rakkoo qabdi. Ijoolleen durbaa maa rakkoo Oyyo, qabdi. asin kanaan asoo tiisitu qabaa irra asin gartee kan aaduu gartini. Yes, naam. Akkana hunda qaba telefoona sadii qabdi. Kana qoyiste kanaan dhaabu qoodee as irratti qoftee asisinde dhibbu maatiitii yaada osoo deebisa qoyiste qabdi. Asin lubuufi jirta. Jira alhamdulillah. Alhamdulillah gaabee. Allahu akbar. Ana raafitti miti Soomaalitti filu kaayee waryaa haa wakku jaale. Afmat waran wallahi habibi way jetinna. Osoo na dhukkubee na fayyisuu hin dandeechanii achi dhufeeto. Sumuna qora jechuun na dhukkubaan jenneeti na dhukkubaa yoo gartee karee kiristaanuu islaamaa dhufe na fayyisaa hin jenneeti. Isa amantiin nama Na fayyisa. dhukkubaa jira na fayyistanii. Na dhukkubaa jira eegas Fayyisaa dhukkubaa dawaa jira inni Yesuus keetiin na fayyisi jedhin kaa deemi. Maal gochaan nuuf eeshee achitti fayyee dhufu moo maal gochaan nuuf Fayyi amantii ta'e maal fayyi namaaf hootu roja amma si dhukkubu jira si fayyisaa Yesuus si dagate har'a si irraanfate hin jiru har'a hin jiru Yesuus. kan biraa waan jettuun qabduudha akkasumiti si galtee Gurbaanaa yaadni kan deebisiis koo. jedhe saan gubi neetwoorkiin keetus gubataa jira neetwoorkii keef jalaan fixini waan jedhe Yesuus Kiristoos fayyisaa deettee amantaami. Eeyyee jedhi kaa gubas. Ayyee. Maasin fayyimne Yesuus kadhadhu kaa maqaa kootiin waan kadhattanarra godhe mee kadhadhu na fayyisi jedhin fayyime. Na fayyisa. Inni mana fayyisa be kanaafuu fayyisa kan keechan kun amantiin teechan. Fayyitee gurbaa saa gubuun barbaannu 2,500 uummata saa gubnu fayyitee jirta. Qooy ati nagumaa fi garuu. Ani moo ani fayyaan qaba nan dhukkubu ati dhukkuba malee ani fayyaan qaba na dhukkubaan jedhen. Anis nagaan qaba anis nagaan Maa qaba. kijibda ni kijibe ayyee naan kijibe jedhi naan kijibe jedhi. Ati dhukkuba nabira yoo dhufte na dhaggeeffadhu nabira yoo dhufte dhukkuba duraan dhukkubdu daran dhukkuba si dabalama hin fayyitu. Nabira. Waaqni kechan jalqabumaa nama dhukkuba qabu dabalaadha. Kunuu dhukkuba addaati sitti dhukkuba sammuu si dabala kan gogaa si dabalama. Inni jinnoo hojii TikTok irratti hin hojii. Amantiin teechan kanaafuu amantii sobaa jechuudha. Waan jedhe waaqayyoon kan kee waaqayyoo sobaati moo waaqayyoo dhugaati na dhukkuba jette maasiin fayyisin waggaa umrii ta'e 30 50 keessa jirta maasiin fayyisin kun asi dhukkubu jira hin jiru har'a